Qondaalli waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa tokko waa'ee mootii Abbaa Jifaar feesbuukii dhuunfaa irratti barreessuun hojiirraa ari'aman. Zalalam Boruu ogeessa kominikeeshinii olaanaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ta'u, waggoota hedduuf miidiyaa akka OBN fi FIB keessatti gaazexeessummaan hojjechaa ture. Torbee darbe keessa masaraa mootii Abbaa Jifaar erga daawwatee booda miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa irratti barreeffama dhimma mootii Abbaa Jifaarii fi haadholii warraa isaaniitiin wal qabatu suuraa isaa siree mootichaa irra taa'uun ka'e waliin kan maxxanseen qeeqameera. Boodarras hojii isaa irraa ari'ameera. Zalalam turtii waa'ee keenya maatii olaanaa waliin taasiseen maal akka uumame akkanaan hima. Ani masaraa Abbaa Jifaar wayitan daawwadhu waan dhaga'e irraati kan inni barreesse. Egaa waan sanas gaafan barreessani akkuma dhaloomamu tokkotti jaalalaatiin barreesse malee akka hagas mara hojii Abbaa Jifaar garummaa Abbaa Jifaar dhugeessuudhaaf hin turre. Haa ta'uti miidiyaa hawaasaarra waan kun guyyaa naguma ture galgala halkanii kan inni jijjiirame akkaataa kamiitiin akka isaan kana akkas godhan hin beekne. Seenaa Oromoon Abbaan Jifaar qoddate Oromoo hunduu qoddateera. Anis akka Oromoo koomitti seenaan Abbaa Jifaar seenaa kooti jedheen jaalalaanidha malee kan ilaale. Egaa yeroo dubbiin jijjiiramu maaliif akka jijjiirame nanaan seera dubbachuudhaaf. Waan kun garan taanitti jijjiiramuu gaafan baruu waan sana ergan balleessu booda dhiifama gaafadheen ture. Namoonni baay'ee arganii dhiifama gaafachuuf arganiiru jedheen amana ammas yoo barbaachisaa ta'e ammas dhiifama gaafadheera. Isa booda gara waajjiraatti gaafannee bitata ganama meeshaalee sirra jiru gashiiti naan jedhaniini. Ammatti xalayyaan qaqqabe homtuu hin jiru. Afaan wanni sitti himame maali? Afaanii waan natti himame humni namaa meeshaalee sirka jiranii akka gashiitu ajajameera naan jedhe. Xalayyaan hin jiru maaliif jennaan hin beekne gaafadhu naan jedhe. Abbaa hoogganaa koo gaafannaa anillee hin beekne hoogganaa olaanaa manichaa gaafadhanii hoogganaa olaanaa manichaa na dubbisuuf fedhii hin qaban ture. Kanumaan inni dhiisee bahini. Ati waajjira pirezidaantii keessatti ga'een hojii kee maali? Haalli qaxarrii kee hoo kontiraata moo dhaabbataadha moo akkam? Waajjira kanatti ogeessa olaanaa kominikeetara olaanaa jechuudhaan qaxarameeni kontiraataanidha. Amma sababa miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa kee irratti waan kana barreessiteen hojii kee dhabdee akkaataa wantoonni miidiyaa hawaasummaa kana irratti illee itti hiikaman irratti waan sirra ga'e kanarra waan dhaamtii yoo jiraate. Ani amma nama tokkotti yoo dogoggorate dogoggoruu kootti illee amanee ifama gaafadhee tan ture karuma miidiyaa hawaasaa. Haa ta'uti biiroon ammoo wanti miidiyaa hawaasaa irratti haasa'ame kun dhugaamoo dhugaa miti ta'ee jedhee taa'ee na dhaggeeffatu otoo qabuuti tokko nan dhaggeeffanne karaa namootaallee gaafatan ture. Hiree akka kana naa kennuudhaaf eeyyamamoo hin taane. Ani arrabseeraan jechaas hin jiru garuu ammoo waan ani godhe sirriidha jechaa hin jiru. Waan ani gaariidha godhee yookaan immoo akka kootitti godhee fudhadhee namoonni biroo waan hammeessaniif qofa balaansii sanaatiin hojiirraa dhaabadhu jechuun baay'ee natti dhaga'ame. Waajjirri kominikeeshinii magaalaa Jimmaa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreessee tureen gaazexessaan kun barreeffama isaatiin mootii kabajamaa fi jaalatamaa kana xiqqeessee arrabseera jechuun tarkaanfiin fudhatamuuf adeemsa irra jiraachuu eeree ture. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Mogas Hidhee hojjetaan kun maqaa waajjira kanaa fayyadamuudhaan mootii Abbaa Jifaar waan xiqqeessee fi sababa biroon hojiirraa ari'ameera jechuun BBC'tti himaniiru. Mootii Abbaa Jifaar uummata naannoo sanattis Oromiyaa irratti kabaja qaba. Jireenya dhuunfaa isaanii keessa galanii waan inni barreesse ala deemaa maal jedhaa hin jedhu argachuu dandeessan. Balleessaa maqaa waajjira pirezidaantiitiin namoota kamirrattuu Abbaa Jifaar dhiisiti namoota kamuu tuquun qabu. Nuti isa duwwaa miti duras performaansiin kominikeeshinii waajjira keenyaa dadhabaa waan ta'eef qorannaa duraas qabna. Isuma walitti dabalatee ndaganaa hojjetaa miti kontiraata malee hojjetaa dhaabbitii miti. Xumuraatiin hammina waraanaa yoo himuun barbaachise gandi kaaba Keeniyaatti ontee ragaadha. Ollaan dura ijoolleen keessaa wacan ega ona taatee waggaan darbeera. Walitti bu'insi gosa Booranaa fi Gabraa bulchiinsa Marsaabeetitti hammaatee ollaa haroobotaa namarraa godaanseera. Dhiyoo ega mootummaan Keeniyaa uggura labsee jiraattotni qubaan lakkaaman qe'eetti deebi'aa jiru. Taatullee filannoon Keeniyaa rakkoo uumuu mala jedhanii yaaddoo qabu. Ammayyuu taanaa qe'ee one kana dhaqee daawwateera. Kunneen jiraatota ollaa haroobotaati. Waan lubbuun hafaniif waan keessa darban dubbatu. Addeenaawoo Isaaqoo Gurraachaa haadha ijoollee 11ti.
maan abboo isa maan laf sodaa maachiteettan maan jedhanii sodaanne wariirree baqan. Fittaan guddoon amma eegisuun asite. Guyyaa qaaraa dhufanii reellee yaanurra fudhatan. Diddaa immoo tokkonarra fudhatanii. Waldhibdeen gosa Booranaa fi Gabraa bulchiinsa kaaba Marsabititti erga ammaatu eegalee waggaan dheertu. Gaaf kan tasgabbaa gaaf kan ammaata. Ammoo booda kanatti caale. Addee Awoliyoo Dambiin ollaa Addee Naawooti. Ijoollee ja'a qabu. Duri nagumaan adoteennu adiisii dhufeennaan baqan. Gara ollaa ala hewaa qosoonadhanii laf guggubanii. Holla dhaabaa haan akkas gubanii innaan lubbuu sodaannee innaan maantaan keessa baan. Nu keessa baan innaallee miini attuulleen dhuftee miinaallee cufnurra cabsanii jedhanii ammoo waan gugurratan malee lubbuu namaan baasine galata waaqaarm keessattuu wanni akkas hin galle. Qe'ee ollaa haroobotaa jedhan kana abbaa warraa 60 olitu jiraata. Egaa yaaddoon waggaa tokko dura qeerraa buqqisees kan qe'eetti deebi'an baay'ee xiqqoodha. Ganda kana keessa deemeen daawwadhe. Yeroo ammaa qe'ee namni keessaa godaane kan one keessan jira. Namuu mul'atu sagalee namaan dhaga'ani. Horiin illee hin jirtu. Qe'ee namni keessa hin jirre kan aramaan keessa duude lafi hin qotamne dallaa jijjige fa'iitu mul'ata. Bakka kana jiraachuu miti as dhufanii deebi'uu kan yaaddaan xiqqaa miti. Namoota waan gaafas ta'e nutti mana argachuun salphaan turre. Abbataa Diikaloo bulchaa bakkee Jirimee jedhamuuti. Haroobotaan bulchiinsa isaanii jala. Rakkoon ammaannaan isaanuu baqatanii magaalatti galan. Eegisuun iyyuu lafti walxaatee dirqeessa wal obbaasan. Dukka nama faseenanii namicheessa. Karaa gula sicheessa. Akka malee lafti hammaatte duuba anuyyuu akka chiifaa arda keessaa baqadhee dira galle. Eegasii mootummaan Keeniyaa baatii caamsaa keessa uggura labse. Namni ganama sa'aatii 12 dursee mana akka hin baane galgalammoo 12 dursee akka manatti galuu labse. Waraannis bobba'ee meeshaa guuruu eegale. Qawwee isaabanii kareeboo 200 wayiif lafa cufa waltu guuranii ardaan kiyyalleen aga kareeboo 15 deebis. Gamma biitii akka dansa cufa hin galle ollaan kunuu 50-60 oli namicha callaa gale. Amma wanni dhibuu jiru kuraallee dhaanirraan ba'an. Meeshaa kana hidhattoota Itoophiyaa keessaatu daddabarsaa jedhu aangawoonni Keeniyaa. Egaa uggurri labsamee amma nagaan buutee amma jijjiirama jiraa jedhu jiraattonni dubbisne. Akmalee dassa akmalee mabeddele koonnoo dhufte gaaf karaa kana nami guliin ba'u karaan kunuyyuu on karaan gaarii kalaamii kunin am nami nu guliyyaa karaa kanayyuu akmalee dassa yoo nagaa kun akkanuma nu ejjate akmalee dassa. Kaafiyuun nu guddoo jijjiirti yoo kaafiyuun ta'e nuyyuu gadi hin buunu duri gubbaa gaaraa sun korree gaaraan akka laftii jirti laalla ammoo ammatti tanga dhumne keessayyuu buluu jirra. Taatullee filannoon Keeniyaa torban dhufu taasifamu deebisee nu buqqisa jedhanii yaadda'aniiru. Dhibdeen gosa Booranaa fi Gabraa sababa babal'ifannaa lafaa fi kaaniin hammaate. Ammoo namoonni siyaasaa guddoo hammeessan jedhu jaarroleen. Namoota 6 qe'ee kanatti deebi'an keessaa 3 Boorana, 3 immoo Gabra. Isin akkam waliin jirtu jedhee Addee Awoliyoo gaafadhe. Agdurii illee dasa wal callaa qabnam walum callaa waa elfan. Hojjechuun fidhamnu ledhannee walirra fudhan ammumtanaayyuu. Gara keessa namni eger siyaasa inum qaba yoo ati hin qabne tokko dhibiin egerfaa yaad dhibiifa qaba ammoo taatuti yaad sun hin garu nu yaad sun hin agarru. Kun taatee Marsabit keessatti ta'edha kan dhaggeessan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Keeniyaan hagayya 9 fuuldura keenyas filannoo pirezidaantummaa ni gaggeessiti. Sagantaa irraa asumarratti xumurree jirra kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaatiif Raafolee Dhugaasaa qopheessuun akkasumas gama gummaatiin kan Mubaarak turtii taasisnee jirra waliin halkan gaarii qabaadhaa boru walitti deebina.